He slaughtered 2 sheep for us in his home. So it was amazing, really amazing. I would like to also say, as a Somali from Somali region, the Oromo and the Somalis go through I think the Oromo goes to 120 years of punishment and occupation and looting the resources and land from Abyssinians. As Ogaden Somalis, we go through about 60 years. We share the same culture and religion and background and intermarriage. This is the first time in history that the Cushitic people get the leadership of Ethiopia. We shouldn't miss this. We should make sure that we should support Lama, President Dr. Lama and Dr. Abiy and our leaders. Jawar is not only Oromo leader, he's not only Oromo hero, he's the hero of all of us, all Ethiopians, not only Oromo, not only Somalis, not only the Afar, but all those who really need change in Ethiopia. Because what the Wayani was doing the last 20 years, it's absolutely a very minority tribe getting everything of the country, everything. So, thank you so much. My question to Brother Jawar is, the Somali region really, you know how brutal history we go through for the last 12 years. Mustafa, who I was speaking just last night, there is huge challenge that we are facing now in terms of security, in terms of government institution, because there was only one man. Everything was just a one man. And the man now is in prison. We would like the Oromo leadership, and I told this to President Lama when I met with him. We would like the Oromo leadership in the Oromia region to partner with the Somali region and help how the Somali region and President Mustafa and the region get on their feet again. There is a huge problem. The border between Somalia and the Ethiopia Ogaden region, Somali region is huge. It's like it's from Kenya all the way to Djibouti. It's a lot of issues also going there now. The security in Jijjiga get worse for the last 72 hours. We would like to see the federal government and the Oromia regional government to really support this new administration. And we support you, Jawar. I remember when you was very young. I think you came from Atlanta, Georgia, or California. I don't remember that you used to come to Humphrey Institute, speaking of the Ogaden Somali events, and that you start this struggle not only in the OMN time, but you start, I remember, about 10, 15 years ago, when you was a child. And thank you so much, and we appreciate what you have done. Thank you. Thank you. Galatomi Jawar, biyya wahed dumu ibsite waan chekaysi jira hunde subati duro galatomi sinja gafa OMN eegaltu qilleensa Oromiyaadhaa bilisomsine jette dubbatte nan yaadadha ar'ammoo irra deebi'uudhaan Oromiyaan bilisoomtee jette ana dura Oromoon hundaaf galatomi sinja dura kanatti aansuudhaananii gaafa 91 Mallas Zeenaawiidhaa wanni dalage OLF FIFO waliin naqee tanga isaa wal nyaatan isaan inni gidduu ijaaramanii adallee deebisuma san fakkaattu osoo Tigreen hanga funyaanii mucaa garaa jiruuf kiraash mana keessa jirtu osoo liyyuu poolisiin abdiileedhaa hanga ammaa hidhannoo qabaattee Oromoo dha'uuf jirtu mootummaan atimma biraa dhufte adda bilisummaa Oromootiin hidhannoo hiikkadhaa jechuun Oromoo hidhannoo hiikkachaa jechuun maal si fakkaata kana xiinxalaa poolitikaa tokkotti. Kan lammadaa Itoophiyaadhaa fi Oromoon takka waan jiru jira. Nuti ijoollummaa teenya irraa eegallee Haile Sillaasee buusuu irraa eegallee qabsoo guutti goonu Itoophiyaayii ta'uu dadhabneeti namni Oromoo Itoophiyaayii quudhuuf hin jiru. Har'a hoo akka inni hidhanii Itoophiyaa kanaan tokko nu godhanii walitti nu hidhanii tokkummaa jedhanii madammar jaanii waliin nu hidhanii akkatti nu deemamnee nu as kennin jira. Nuti Itoophiyaawii ta'uu dadhabnee dangarraa hidhaa keessa tortorre namni keenyatti dhufu. Kanamaa kanin siin jo'anii gaafi sittin dheereessuu dadhabdee karaa dhufteeti galatoomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita pemakawa.
keessattiinis akkuma beekamu biyyi keenya dhugaadhaa bilisummaa amata meeqa dhabnee ture. Arra arkanne haa xiqqaattuu haa guddattuu waan arkatan tuffachuun gaarii miti dhuguma. Karaa tokkoon bilisoomne haa jennu garuu eega bilisoomne jennee ji'a jaha geenyee jirra. Ji'a jahan kana naannoo takka takkaa bilisoome moo Finfinnee qofaa bilisoome moo naannoo garii fakkeenyaaf akka karaa naannoo Jaarsoo jechuu Harargee bahaa yookaan Dirree Dawaa Cinassan lafa Jaarsoo jechuu guutumatti Harargeen bahaa qabatamaa jirti. Diinaan dhuunfatamaa jirti. Kalee fi dheengaddellee lolli irraa deemaa jira. Guyyaa irraallee waan itti jiru nuti hin beeknu rabbumaa beekaa jechuu ilaan gammaatti waan hin dhageenyeef. Za'aa takkaafillee hafuura fudhachaa jiran ummanni Jaarsoo akka jiru buqqee ala jira. Dirree Dawaa kana keessaa namni buqqee ala jira. Bilisummaan nuti arganne tun mootummaan naannoo Oromiyaatis tahee Abiyyiis tahee federaalaas tahee mee tattaaffiin isaan xiqqollee godhan ni jira. Yoo kan ni jira jettan taate mee maal fa'aa tattaaffii godhan ni gartee yoo kan dadhabantee illee xiqqashoo ibsaa irraa argachuun fadhaa. Karaa biraatiin ummanni keenya hoogganoonni keenya kan alarraa galee kan duraan biyya keessa jiru marii bilisummaa xiqqoo arra argannee tana waan argannee tana harka qabannee osoo Abiyyii fi Lammaa ifi gartee ummata biyya keessatti xiqqaattullee bilisummaa hanga aduu biiftuu xiqqashoo takka gartee sababaa isaaniitiin sababni qeeroollee haa ta'u isaanis sababa guddaa tahanii waan jiraniif arra osoo isaan achi keessa hin jiraanne biiftuun arra argamtee tun ni argamti natti hin fakkaattu. Qeeroo teenyaa fi rabbii galanni haa gahu isaanillee akkasumatti waan guddoo keessa jiranii rabbilleen isaan haa gargaaru. Isaan hoo maalirra jiranii waan isaan irra jiran gartee ummata keenya kan gartee ummata Harargee bahaatii fi naannoo Dirree Dawaatii fi Jaarsoo irra lola deemu kanarratti waan isaan tattaaffii godhaa jiran sanumaan gaafachuu fedhee sanumaan baruu fedhee galatoomaan isiniin jaa waan irratti federaala taatee itti fufuu qabdi jettamoo Oromiyaa jalatti nu qabdi. Yaadni kun maali? Lammeessaan sirna gadaa seenaadhaaf keenyamoo mootummaan naannoo Oromiyaa ittiin of bulchuu qabdi jettu. Ittiin of bulchuu qabdi yoo jettee akkamiin dhugoomsuu dandeenya? Gaaffii sadaffaa fi kana raamaayii Oromoota Harargee miliyoonaan lakkaa'aman kanneen lafa isaanirraa buqqaafaman bulchitoonni olaanoonni akka obbo Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy Ahmed dhaqanii ilaaluu dhabuun ija siyaasaatiin akkamitti xiinxalama fixadheetiin jira galatoonni hayyoonni gaaffiiwwan kanaaf Jawaar erga deebisaa kenne booda waan hafe yoo jiraate kan itti aanu laalleetuma waliin mari'ataatti fufna galatooma gara Jawaar isin deebisa. Erga bilisummaa dhuftee as bilisummaatti wal gahiin hin godhamne fakkaata akka baala lamaa mariin hin godhamne fakkaata hedduu jira gaaffiin hedduu jira kanaafuu wal gahiin godhuun gaarii natti fakkaata dhimma Jaarsoon gaafate wayyaaneen duuni hirrifte ka jettu wayyaaneen sirna wayyaaneen Geetaachoo Asaffaatii miti abbaa isaa ayyeetii miti sirna sirna abbaa irreeti. Sirni abbaa irree wayyaanee kufee jira. Awwaalamee gaddeebi'ee jira. Dhibbi isatu danda'e waliin deebi'an isoo bara. Sirni abbaa irree wayyaanee trust je kanarratti bikkatti awwaalli waan beeknuuf dhagaa irra keenya hammama bikkatti waan beeknuuf kanaaf dhugaadhaa namni guyyaa qofaan halkan ta'e sodaataa waan jiru sirni wayyaanee garuu hin deebi'u. Challenge keenya guddaan sirna wayyaanee nutti ol deebi'aa kan jiru osoo hin ta'in sirna wayyaanee irra wayyaa sirna abbaa irree wayyaanee osoo hin ta'in sirna dimokiraatawaa uummattoota hundaaf ta'u garuu dandeenyaadha
gaafa asii gara baay'ee uummanni Oromoo keessattuu qeerroon sirna abbaa irree diiguu akka danda'e barbadeessuu akka danda'e mirkaneessinee jira. Chaalenjiin keenya guddaan sirna isaan irra wayyaa kaaka uummatootaa ka bilisummaa keenya dantaa keenya isin ijaaruu dandeenya ka wal dandeessisu ka ormaa wal utaa isin ijaaruu dandeenya kan jedhu chaalenjiin. Kana jechuun mishiinii sadi qabi jechee jeetiin isinitti himaa ture waggoota lamaan kan yaadattaniin mishiiniin tokko bulchiinsa naannootii fi dhaabbilee televizyinii isaan ijaarratan kan lammataa mootummaa federaalaa Finfinnee sadaffaa Maqalee. Mishiinii lamaan irraa tokko guddaa kan qabnu mishiinii lamaan keessaa baafnee jira. Mishiinii sadaffaa irratti utuu gadeetee taa'u jirti. Mishiiniin sun mishiinii isii dhiyoo as dhuftee nu walitti hin bu'in Maqaleetti waan isiin godhantaasii deegama kiyyaa. Garuu an hoggaan asii galee hogganotti keenya qabnee dubbisee jira. Wanni hangee waggaa 27 dura ajjeeftanii gumaa isin gaafataa jiru. Waggaa 27 nu saamtanii nu deebisaa jechaa jiru. Isaan isin rabbii keessanii gidduu deemne gara fuulduratti amala sirreeffattanii walqixxummaa sabootaa fudhattanii isin naannoo keessa bulchitanii nuti naannoo keenya bulchine Itoophiyaa hayti sabaaf Solomootaa irratti argamu sirna federaalaadhaan bulchuu irratti as deebisanii deemuu dandeessanii irraa. Kanaaf ijaanii lakkii deemnee takkaletti saamnee hojjan taate hin danda'anii yoo itti fatanis daranuu miidhaman jechuudha. Garuu teeknikaalii wanni hojjetame dogongora tokko tokko jira gara keenyanis haa ta'u malee wanni namni keenya amma gama biyyootii wanni dhiyaatu tokkollee iddoon baay'ee waa hunda waan waggaa bishaan ganna qabee soyyaan himatu dhufee Oromiyaa keessa ganna qee is nonsense. Ifii dadhabanii orma sababan tindeele ifii wal nyaannee waggaa namni beenzila nu kenne abbicha beenzila kenneen ibiddatti qabnee mana keenyatti abbicha beenzila nu kennetti quba qabuun hin ta'u. Koorsa gaafa wallallee hambaa wayyaanii dhuftee nutti waliin dhabuun barbaaduuf roobni adda addaa yaaduu danda'a. Kanaaf rakkoon guddaan akka argutti hambaa wayyaanii hafuurratti hin fakkaatu. Rakkoon guddaan bakka wayyaanii irraa buqqifne sanitti maal ijaaraa jirra yaadattanii bakka hadaa diinaa irraa buqqaafnetti bakka adaamii diinaa irraa buqqaafnetti odaa Oromoo dhaabuu qabnaadha. Chaalenjiin guddaan odaa Oromoo dhaabuu. Odaa Oromoo dhaabuu dhiifne hadaan deebi'ee fiilee ol garagalee hanga dhufu eegaa nutti deebi'an jennee hojii jarroota akka laalu taate da'iifummaa keenya dadhabbina keenya jedhu. Kanaaf sirni wayyaanee gama jirutti akkas ilaalaa jirani gara waraana baawwatii wal qabatee kan dhufu ishuu guddaa ta'uu qabeetu guddatee rakkoo itti uumaa jira. Dhimma kana akkuma yeroo adda addaa jeetti keessan beeku. Osoo waliigalteen kun godhamin gama lachuu wajjin haasofnee jira. Akkuma istaandardii intarnaashinaalaatti waan hojjetamee hojjetamaa jiru. Sirni abbaa irree qalamaa fi maayikiraafoonaan dubbachuu didee qawwee fudhatee uummata waggaa cunqursu sirna cunqursaa sana irraa fuudhaa fi mirga ofii eegsisuudhaaf uummanni qawwee kan kaasa. Oromoonis akkasumatti kaasa. Akkasuma miti. Jaala qawweetiin bosona isin galchee nama guddoo no. Haayila Sillaaseetu lafa isin saame lafa dhaabuu gaa itti qawween isin ajjeese akkasini. Itti fufee achirraa kaaseeti Oromoon kan qawwee qabatee bosona gala. Kanaaf qabsoon sun immoo injifannoodhaan boolante waggaa mootummaan qawweedhanii miti sirnaan ilaalameen haasofna jedhu dhufu qawween siyaasaa keessa baati jechuudha. Haalli dirqisiisaa qawwee akka fuunu godhe sun gaafa sirna kan keessaa bahu qawween lafa kaa'ame gara mariitti godhamaa jechuudha. Kanarraa kaanee istaandardii jiran yeroo sirni ce'umsaa dhufu transitionii keessatti wanni godhamu keessaa tokko how to deal with combatants warra bilisummaadhaaf jecha sirna siyaasaa sana jijjiiruudhaaf jecha qawwee fudhatee bifa adda addaatiin gurmaa'e akkamitti maaneej goona kan jedhamu disarmament, demobilization, reintegration jedhama. Kunis maali? Humni hidhatee jiru sun hidhatee loluun barbaachisaa ta'e waan hin argamne mootummaa sanii haalli qaamni hidhate sun itti gara hawaasatti jijjiiramuu irratti hojjetama jechuudha. Haalli qabatamaa keenyas haalli qabatamaa Itoophiyaa keessa godhanis abaaboo qofa miti waan ta'eef humni maqaan sun hidhatee hojjetu warri Tigraay qabaachaa turan dibboo sabaa qabaachaa turan warra Somaalee qaban. Kanaaf hunduma isaaniitiifuu intarnaashinaal bifa ta'ee waan wal lafa kaa'anii jira jechuudha. Kunis maali? Humnoonni sun naannoo isaaniitti deebi'anii haalli humna nageenya naannoo saniitti intigireet ta'anii fayyadan irratti godhama. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma maqaa isaa agarsiisutti bilisummaa argamsiisuudhaaf qabsaa'e. Erga bilisummaan kan dhuftu taate akkuma dhaabbileen siyaasaa bilisummaadhaaf qabsaa'aa turan amma biyya bulchuutti jijjiiramuu qaban jennetti waraanni bilisummaa fiduudhaaf qabsaa'e immoo bilisummaa eegsisuutti jijjiiramuu qaban jechuudha.
that transformation has to take place. Anarraa ta'ee wanni walii galamee fi wanni itti deemamaa jirus waraanni kun gara damee tikaa Oromiyaatitti makamee bilisummaa argamsan haala taasisuudha. Kun immoo sababni mataa isaa qaba. Tokkoffaa loltummaan isa skill dandeetti. Skill seeti. Humna guddaan qabu. Poolisiin Oromiyaa amma wanni godhaa jirtu kuma 30 geessu. Ganaa guddisuu qabna. Har'a kuma 6 eebbisiisan amma. Ganaa immoo 6 eebbisuu qaba deemu. Kanatti immoo kabeenyee qophaa'ee jiran namni poolisii Oromiyaa gaariidha. Itti makamuu qaba jechuudha. Garuu wanni hubatamuu qabu maali? Ammatti kan hojjetamuu qabu reefa kun hin jeetti bilisummaa kana tiisu, bilisummaa kanatti taligaa gochuu, bilisummaa kana sirna tiisuu, bilisummaa mallattoona sirna bilisummaa kana tiisuu danda'u. Sirna securityidha, sirna diinagdee, sirna siyaasaa bilisummaa kana tiisee achi fageessuu danda'u. Gadi jaaruu irratti. Kana irratti kan hojjetamee jiru. Kanaaf gama lachuunuu atiin dogoggorri jiru jira gama hooggansaatiin iftoomin dhabamuun warri gaara mootummaa jirus caasaa isaaniitti ifatti waan kana ugganii himuu dhabuun, uummatanii himuu dhabuutu mul'ata. Gama abaa'oonnis miseensa ofii fi qondaala ofiitiin sirriitti waan kana dursanii himuu qaban turan. Haalli yeroo haalli adda addaa jijjiiramni saffisaan keessatti waan godhamuuf isaaniirratti illee waan qabuun nama rakkisuu ta'uu danda'a. Haa taatu garuu tokko sana. Lammaffaa immoo hojii saffisaa. Wanni waachuu ture ji'oota jaha kana keessatti ce'umsa keessatti sa'aatiin takkaa'u baay'ee barbaachisa. Because you don't have time to waste. Ce'umsi jechuun yoo akka guddate waan yeroo lamaati. Yeroo lama keessatti takka baabura qilee dhaqa, takka bakka barbaadu dhaqa. Kanaaf yerootti fayyadamuu dhabuutu haala ammaa gidee abdiin ani qabu garuu by the way waraanni abaa'oo kan Eertiraa irraa dhufe beekee yeroo gabaabaa keessatti I think torbaan kana keessa fakkaata gara poolisiitti makama. Warri anillee goosanii gama poolisiitti makaman. Choisiitu kennamaa jechuudha. Warri gara loltummaatitti gara poolisii makamuu barbaadan akkasii makaman. Warri gama siyaasatti deemuu barbaadan gara siyaasatti deeman. Warri immoo lakkii annagee ammamoota qabee waachuun barbaadu yoo deeggarsi kennamee fi deeggarsi maallaqaa deeggarsi ittiin jiraatan godhamee fi gara hawaasaatti deebi'uu reintegration godhama. Kun Oromoon hin eegalle kun immoo abaa'oo qofarratti kan fuullafatee miti. TPDM warra jedhamu jira. Waraana guddaa kan Tigraay keessa jiran. Tigraayitti leenji'aa jiran. Dhugaadhaa namni umuree biyyanne namni guyyaa boqaa argaa kan ta'e bareessu hin jiru. Waan 91 ta'e irraa traumaan sun jiraachuun naaga. Haa ta'u garuu wanni hubatamuu qabu gara 1991 Shaabiyaa fi Wayyaanee biyya mo'atee qabate. Shaabiyaatti harka kennee har'a kan mo'atee qabate Oromoodha Itoophiyaa. Okay? Bakka Oromoon qabatee jirutti akka waan sirni biraa jirutti fakkeessanii deemullee sirrii miti. Sun deemuu hin danda'u. Amma booda biyya san takka wal dandeenyetuma haqaan namni bulchaa yookaan bala bu'aa malee amma booda Oromoo moggatti dhiibuun biyyaa baasuun gamas ari'uun hin jiraatu. Kana beekamu. Humna waraanaa nu barbaachisaa? Yes. Humni waraanaa nu barbaachisu humna waraanaa mootummaa Oromiyaa jala jiru kan hoggana tokko kumaandii tokkoon deemu kan leenjiidhaan naamusaan hidhannoodhaan cimaa ta'e nu barbaachisa. Humni waraanni dhaabbilee siyaasaa nu barbaachisu. By the way, poolisiinis OPDO jala bahuu qaba. Okay, jijjiirama guddaa fi deemu. Makkalaakayaanis Ihaadeg jala bahuu danda'u qaba. Waraana walabata. Rifoormiin kun immoo hojjetamaa jira. Waraannis impartial ka ta'e kan dhaabbilee siyaasaa kan dhaabbilee ta'e akka Itoophiyaatti fi mataa taate. Dameen nageenya Oromiyaa keessa jirus kan walaba ta'ee dantaa Oromiyaa eegsisuu irratti. Kanaaf kun complicated ta'ee we should not politicize dhimma kana. It's very sensitive. Dangerii guddaa qaba. By the way, atakaaroo nama OPDO warri abaa'oo qabate kun deemnaan jara lachuun naafu ta'a. Abaa'oo sin kasaasa. Maaliin naan jira? Yeroo ammaatti abaa'oonis haa ta'u paartiin qabsoo irratti hirmaataa turan osoo gamnatanii saffisaan paartii qabsoo irraa gara paartii bulchiinsatti jijjiiruu qaban. Filannoo itti aanu akkamitti mo'anna? Filannoo kana eegamoo wanni booda biyya akkamiin bulchinaadha irratti yeroo qabaniif humna qaban kaballeessuu qaban malee waa'ee waraanaa fi waa'ee kaan irratti gamni waan godhe ilaala warri Gimboosawwaatti warri TPDM warri LLF waan godhaa jiran ilaala. Swiftly transform godhu. Atakaaroo ta'e kana keessa gosa hin taane yeroo leenjisaasanii hubadhaa mootummaa san keessa jira. Foobiyaan Oromoo akkuma yerootti OLF foobiyaa guddaa jira biyya keessa. Walitti bu'iinsa xiqqoo Wallaggaatti godhamaa jiru kana warri keessa dabree hafarsaa jiru eenyu akka daagamtanii miti.
You know what they want? They want to is it worse? Akka isin siyaasa biyyanii keessatti hirmaanne akka barbaadu humna hedduu jiru isa keessatti. Sababa isin barbaadanii rakkoo nageenyaa isin godhanii siyaasa keessa isin dhiibuu barbaadan. Akkasitti isin dhiibuu barbaadu Oromoonis jira. Warri Oromoon ta'an immoo hedduu jira. Karaa ofitti hin baninaa. Abshaalooma. Gamnooma. Warri obbidiyootis tarii filannoo irratti immoo amna jechuudha naa taatu takki immoo haaloo kaleessa hin ta'anii sababa barbaadanii dhaaba siyaasaa Oromoo dirree keessaa baafamanii deemuun hokkora ofitti fiduu humna ofillee dadhabsiisu. Yeroon ammaa kan ilmaa ayyaanii Oromoo tokko ulaa alatti gannu osoo hin ta'in kan didee alatti hafillee kaartifnee manatti ol seensee. Kanaaf wal danda'anii deemuu wal batanii deemuutu barbaachisaadha. Yeroo gabaabaatti manguddoonni har'a gammachuu irraahu mootummaa irraayis abaarraayis wal ga'anii gara wallaggaa deemaa jiran waggaa deebi'anitti furmaanni dhufa. Yakki bifa adda addaatiin hojjetamaa jirus dhaabbachuu qaba. Rakkoo kana garuu kan eessa tokkoon ibsaa ture gama dhaaba siyaasaa tokko lamaatti gaggeessuu osoo hin ta'in overall vacuum security vacuum uumame caasaan bulchiinsaa laafatu wajjin hundaan wal qabamee waan ilaalamuu qabu jechuudha. Gara warri Habashaa kun hayyoota Oromoo irratti fuulleffatan eenyu irratti haa fuulleffatan? Nu malee eenyu warri isaanis. Kanaaf suni akkaantutti ilaalina. Jarri calleennaan tokkummaan laafatti. Kanaaf fuulleffannaan isaanii hedduu eenyu waa dalagaa jira maaltu dalagamaa jira kan agarsiisu malee osoo laaffannee rafne maaltu nu yaadata. Hoomatti jirra jechuu gaafa ta'e. Kanaaf wacii gara si dhufu hedduu nama yaachisuu qabu. Kun immoo mirga dimokiraasii keessatti qeeqamuun, hidhamuun, arrabsamuun waan jiru waan ta'eef nama yaachisu dhaggeeffannu waan deemu hundaa'u haa taatu garuu abbaa fedhe bookkisa malee abbaa fedhe wixxifata malee injifannoo sana warra buusuun hin jiru. Abbaan fedhe eessa gaarantii waan hin jee Ismara kula lama ada itu doang aja. Kanaaf kopi sa media di sa garbe atin len yo kada mo mutate ala Ismara wala panu kam tana cikke tu ka ormi ala iyu mi. Kala cikke tu ormi ala iyu mi. College ala sulit tibei. Kamara kisa kada tu rakkisa. Malihi kamara kisa kuni yo tirif tena ara yo kisa ba tenda. Kamana keessa rakkisa beekta. Ibiddaala keessaa taanaan bishaan jireenya dhaamsita. Kamana keessaa sana cimsuu kan rakkisu. Ana kana rakkiftu dhimma Oromoo keessatti malee taala ammatti ana akka specialist. Sirriitti isaan beeka. Anis namni humni jirus yooma kawacaa sun hedduu si yaachisuun qabutti jechuu barbaada. Gara Oromoon lafa fudhatte diasporaan 0.00 geessuu dhugaadha. 0.00 illee yoo taate haraami. Nanti kamu jangan kau bani. Mereka wah. Nanti kamu jangan. Jauh kan yang kejar jauh ti. Kamu orang kesini sama ni. Dapatin lalu jauh cinta mi hoda. Cemale. Semua orang juga cek kasih. Warna yang jajah juru credibility kesan tu baca. Ala kana gale hujjat cumar badan ni bayi. Ala kana awal tadi mama nak rati jalan tadi mi dengan jajah juru. Kumala mama kuraja. Kula mama kuraja. Diaspora angkat. Lafa Oromoo babal'ifattee fudhattee gurgurattee itti dhufte. Diaspora was part of the land grab. Kun kijiba miti. 0.0 illee kutaa taate maqaa keessatti si balleessee jira jechuudha. Kanaaf gabballeen hundi amma waggaa isin dhuftan waanuma lafa kanatti dhuftan itti fakkaata. Namuma siiriyeesli biizinasii hojjechuu deemellee siiriyeesitti fudhatan kireeditii beekanii kireeditii yoo bateessi doomituu hin dandeenye. Akkasitti achitti kireeditiin hattuu kireeditii balleessee akka nagaallee waa hojjechuu danda'an jiru. Kana qabanuu qabu. Lafti dhaabbachuu qabdi. Yaasin dhaabatti. No way. One tokko beeka. And something I'm proud of. Oromoo keessatti today the power of the people is stronger than the power of the state. Humni uummata kan mootummaati oli. Amma booda mootummaan feete, kaadireen feete, hattuun feete lafa Oromoo charachartee biyya sanii jiraadhaa hin danda'an. Hin danda'u. By the way, lafti Oromoo gurguran irra caalan keessattuu boqonnaa deebi'ee jira. Booranatti, Arsiitti, Baaletti, Wallootti deebi'ee jira. Inuma chaalenjii nama qabnu lafa deebi'ee kana osoo uummata wal lolchiifne
akkamitti gara misooma uummata fayyaduu danda'utti jijjiirradha chaalenjii guddaa nu qabu. Kanaaf ammallee kasaafames kaatiramee taa'uu malaala. It's not going to stay there. It is coming. Stability ammaa kanatti dhiisaa jirra malee lafti Oromoo saamame hin deebi'a gara fuuldura saamuu dhiise. Har'allee kaadireen gamaa gamana akka amala fi gurguruu eegalteedha. San miidiyaan saaxila baasaa qeerroon immoo duwii dadhee isii hakkisiisa warra lafa Oromoo. Kanaafi wanni akkasii maaliif beekta? Oromoon biyya keessatti waan qabu wantummaan inni qabu lafa qofa. Lafa sanaaf qabu eeguun jennaan Native American masih kan bodoh dari karena reaction dan kayak orang mulu katanya kayak aku itu magalang aku betul magalang betul lalu orang orang mana kasus hotel orang katanya gitu orang mulu ada kan ini berarti kita dari negara kita distrik kita dia bukan jualan kan internet kok kami baru saya mana ini soal badal tuh orang mulu kasus kebal orang mulu wajib jijjiiraman jiru manni isaa kan cita qorqorrooti jijjiirama qonni isaa gara faabrikaatti jijjiiramaatti bifa deema inni manni isaa kan cita irraa diigama qonni isaa faabrikaa nama biraatti duratti ijaarama why so our urban planning magaalaa waggaa plan goonu lafa hammatuuf deemu san ummanni dursee industirii biraatti akka jijjiiramu irratti hojjetaa deemuu barbaachisa kun egaa hojii irratti hojjetamuu qabu gara biraatti ka talafaa sanatti waan namichi ibsee jedhu warri hojjechuu barbaadan lafti piraayoritii ta'uu qabu. Lafa nuun kennaa osoo hin ta'in kana hojjechuu barbaannaa jedhatii irratti hojjedha sirriitti qophaa'a. Maaliif namni kun yoo kana qe'ee lafa fudhatu taate I am sure ammallee akkuma duritti jaha gurguratee nuu garuu barbaada. Namni kun sirrii natti hin fakkaatu. Jaarmaaleen Oromoo walitti fiduuf maaltu yaalamee hedduu yaalame abbootiin gadaa ayyoon ammallee irratti hojjechaa jiranii rakkoon guddaan kan jiru warra walii fi takka ofii dhoobee saaxila baasuun barbaada. Danqaree kan jiru mariin jaarmaalee keessatti akka dhufu kan dura dhaabbatee jiru even warra fidellee doorsisaa akka ture jira. Maaliif sheetaan mallasaa santu keessan bahin ammas. Hin baane keessa. Maaliif kun waan qabatamaa mul'atu jechuudha. Kun yoo godhamin look maal hin jedhu bilisummaan murtee sirna bilisummaa kan ta'uu danda'u immoo lafa kaa'u immoo dhaabni tokkotti qofatti buluu hin danda'u. Dhaabni hundi waliin mari'ate tokko rakkoo amma uumamaa jiru kana rakkoo amma isaan waywaachaa jiru seerrabummaan babal'atee maaliin asiin ta'e isaan jedhu waywaatan kana hanqisuun hin danda'ama ture osoo wal dhaggeeffannee jira. Hin danda'ama ture maaliif paartii kana hunda bittee biyyatti galchite heeraaf seera kamiin bullaa osoo waliin galin osoo irratti waliin mari'atin osoo hubannaan hin dhufin dirreetti seene namni akka dirree kubbaati dura isaan qofatu dirree Oromiyaa kana keessa taphachaa ture warra kaan takka miila cabsanii takka hidhan nagani amma namooti seene dirree kubbaa keessatti daanyaan hin beekamu tifoota waliin makame masmarri gooliin hin beekamu kana keessatti gaafa taphataan miila ol dha'u eegale tifoota wal hafuuf seene jechuudha. Walitti gaarreeffannaa walitti qofannaa finfinneetis wallagga rakkoo walitti uumaa jira waan biraatiin hiriiroo. Kanaaf wanni silaa ta'uu qabu priority kan godhamuu qabu fact paartii biyya bulchu. Sadarkaa Oromiyaattis sadarkaa biyyaattis paartilee kanaa waliin waliin ta'anii rakkoo guddaa jiru sirriitti immoo guyya guyyaanii keessattuu warra dhimma nageenya irratti hojjetu warra magaalota wajjin ayidiiludha. Fakkeenya magaalota seensiitiif ta'ee jira magaalaa akka Dirreedawaa magaalota akka Harar magaalota ishuu keessa jiru kana Kadama kana keessa jiru. Paartii hundi dhaquu barbaada. Garuu kantiibaaleen fi bulchitoonni poolisii achi jiran ofiifuu rakkoo guddaan rakkoo uumamu kan akka hundooneef irra ta'a. Gaafa paartiileen akka namni jaalatuu fi namni dabaluu danda'u dhufu jeequmsa irratti uumamaa jiru. Kana hunda irratti hariiroon paartii fi seekiyuritii maal ta'uu danda'u. Hayyamatu barbaachisa moo ibsanii beeksisuu barbaachisa moo maaltu barbaachisa. Paartiileen waggaa deeman tokkummaa Oromoo akka miidhatti akka rakkoo ce'umsi akka gubanne irratti karaan irra deemuu qaban masmarri isaan muruu hin qabne kami kan jedhu irratti mari'atanii walii galuu qaban. Kuni godhamuu dhabutu deema isaanii nan beeka poolisiin abbaa irree akka hunda keessatti amalli badaa beeka amala abbaa irree keessaa bahuun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf lafarraa harkisanii filannoo irratti tulumaalee fi utaaleen goolii galchee deemuu fedhii qaba fakkaata. Kanarraa akka ka'e rakkoo walirra tuulamee amma isaan sakaaluu eegalee rakkoo guddaan qaba sanii garuu isaan qofa miti rakkoon warra ofii qofa miti.
warri asii gales gurmaa'ee tokko ta'ee dhiibbaa irratti gochuurra tokkoon irbaata wajjin nyaachuuf beellama qabata. No, that's wrong. Sanii miti. Really, paartiileen asii dhaqanis wajjin gad ta'anii akka gareetti mari'achuu barbaadu. Ajandaa irra mari'achuu barbaadu kana jedhanii lafa kaatanii deemuu danda'uu qaban. Paartiileen hedduun kun hogganoonni isaanii lammummaa biyya alaa qaban. Yes or no? Just like me, American passport qaba, Eritrean passport qaba, bakka biraas irraa qaba. Akka seera isaanii siyaasaa keessatti hirmaachuu qabdu hin dandeessu jechuun paartii keessatti hirmaachuu hin dandeessu. Lammummaa biyya biraa qabaatte. San irratti iyyuu negoshee gochuu hin eegalle jechuudha. Okay? Akka seera biyya saniitti paartii tokko filannoo keessatti hirmaachuudhaaf atleast waggaa lamaaf galmaa'ee jiraachuu danda'uu qaba. Filannoo waggaa lamaa gatti paartiileen kana duruun hirmaachuu hin deemanii jechuudha. Boru balaa nutti buusuu jedha. Wal nufichisiisuu jedhan beeka. Kana irratti paartiileen kana illee dhiibbaa godhaan jira. Jarri illee dafaa galmaa'ee jechuu inni dhiisanitti turanii mirchaa boordii tuutu takkaan warri galmaa'ee kana qofa jedhee as baasan. Isa is a joke going on by the political elite. Kuni wani akkana wayi waan dhufu ji'a ja'a. Maalin jee gaafa fi muudamu. Inni muudamu halkan san dura muudamee guyyaa lammataa paartiilee mormitootaa wajjin gad taa'ee akkaataa ce'umsata irratti roodmaaf lafa kaa'uu qabanii jedhu. Osoo wayi waan Jawaar filatee dorgomuu eegalee walatti qabutu ammaati. Osoo deeman amma ol jeequutti seenanii jiran jechuudha. Amma simannaa kana wal danda'ee turbuu ne endee simannaa kun. Simannaa kun ennuma samboota nama gurmeessuu dhufa. Nama jaaruu dhufa. Anatu kanarra wayyaan dhufti. Amaloo maalti san narraa bitadhu. Beekanii gabiraadhiis qaqqabiin hoggaa buna bitanii jimaa bitanii hubannan dhollula. Siyaasaa dhiisa. Sumuu seeraan tali qabuu qaba kan siyaasaa dhiisa. Kanaaf seerratti mari'achuu dhabuun laafina. Gaba keenya baay'ee yaada. Profeesar Isqeel yeroo lama abbootiin gadaa dhaabbileen adda addaa jaarmoleen yuunivarsiitii keessa jiran dhufanii yeroo baay'ee yaada. Kanarratti paartiin amma tokko hirmaatanii kan hirmaatiin garuu ammallee kan deebi'u ofiidiyoodha. Hirmaachuu qofa osoo hin ta'in warra qopheessallee doorisaa ture jechuudha. Kanarraa deebi'u qaba. Gabra baariin warri ba'aadeenii warri TPLF waan godhaa jiru laala. Warri TPLF mormitoota isaanii kan dur ajjeechaan barbaadanii biyya baasan hunda deeffatanii ulaa cufatanii irratti mari'atanii walii galan. Warri ba'aadeen hayyoota isaanii walitti qabanii waliin mari'atanii jaarmaa hayyoota kan paartii hundarraa walitti beekamu. Akkasumas paartiilee dhimma amaaraa laallan hunda jedhanii yaamanii koodoo qonna akkamitti dantaa uummata amaaraa Itoophiyaa keessatti qaqqabamaa jiran irratti walii galtee jiru. Keenyallee kanarratti opidiyoon durummaan irratti hojjechuu qabdu. Harkifattee yes ce'umsa kanas harkisuutti jirti jechuu kanaaf warri itti firoomtan itti nurraa hima. Dhimmi biraa gara fuulduraa kan yaalaa hawwaturaa ni yaala. Garuu gargaarsa keessaa illee barbaachisaa dhiibbaa gochuun. Somali Oromo issue, I think that's an important issue. We're working on it quite well. Somali Oromo conflict was a work of shaitan. Yes or no? There are three shaitans basically. There is the big shaitan, the Wayani shaitan, the Abdila shaitan, and the local shaitan. The war entrepreneurs, the cadres of Wayani who were doing stuff. So our strategy was carried out the first way, the big shaitan, the junior shaitan, and the small shaitan. So we got rid of Wayani, we got rid of Abdile, and we got rid of the small ones in the villages. Now we are making peace. And as you know, that was what I worked on primarily. Since I went from here, we haven't completed all the way to Wayani, I've been working on it. Our people don't have big difference. Our people understand the problems. They are eager to make differences. In fact, their question right now is not so much about how to avoid conflict, it's mostly how to embark on community development. And we are working on it. We are working not only with it's not only a Jijiga and Finlay, the Redawa or the issue. We are working with issue, Geisa, with the because that's very important to explain to last time. So it's but it's weakness on the part of the government that needs to be fixed. There are akkasumas sagaltamii tokkoon yaabboon kaaftan again kuma lama kudha saddeeti sagaltamii tokko miti akka jedhan kuni jijjiirama injifannoo wayyaaniif shaabiyaatiin dhufe osoo hin ta'in injifannoo qabsoo qeerrootiin dhufe lama ja'a sadaffaa wama sadeen dhufa malee amma booda makkalaakiyaan akka oromootiin fuudhuu hin danda'amu. So humni Oromoo siyaasaa keessaa dhiibee baasuu danda'u Oromoo qofa.
You understand what I'm saying? Yoo nutummaa wal dhiibnee kursii sanarraa wal buufneen alatti humni biraan olii muudamte. Wal dhiibuun tun immoo humni qawwee hidhatee Oromoo qabu hundi kafaatti ta'uu osoo hin ta'in kan mootummaa ta'ee of danda'ee haala nageenya eeggataa qootu baay'eetu qawwee kan ta'anii kan irraa Oromoon hidhatu qaba qawwee. Kan hidhatu garuu komaandii tokko jalatti ajajii tokko jalatti waraan tokkicha kan Oromiyaadha kan poolisii ta'e kan nageenya eegsisu kan leenjiidhaan kan meeshaadhaan qabu humna guddaa barbaachisa. Poolisiin amma jiru nageenya Oromiyaa eegsisuu dandeessu xiqqaadha. Ijoolleen poolisii Oromiyaa agarree qaba wayyaanii funyaan qabatee yeroo bira dhaabatee jijjiirama kana fitte lakkoofsiin 30 akka beekan. We have to dabaluu qabu. Walloon nagama keenya illee eegsisuuf jallaa keenya illee diriirsuuf hattuu ofirraa eegu. Poolisii barbaachisa qofa miti. The best way to avoid war is to contest war. Akka rabbiin beekan yoo dubbiin ammaattes waa qabaachuun illee barbaachisa. Kanaaf wanni amma barbaachisu abalus guruppiin xiqqaa asii wasitti dachiifatee deemuun warlordii bitu very dangerous. Sanatti deemuu qabnu wanni ta'uu qabu maali? Wanni amma mariin bakkuudhumaa mariin gurguruu qaba. Ultimately Oromiyaa keessatti kan qawwee qabatee deemuu qabu poolisii fi makalaakaa qofa. Bilisummaa akka tiifatti barbaadaniini naadhagaa abbaan fedhe yoo barbaade harreen ganda keessanii pirezidaantii biyyaa ta'u. Bilisummaan dhugaa murteeffamuudha. Bilisummaan murteeffamuudhaaf humna waraana cimaa kan loogii paartii irraa walabate kan dantaa sabaaf biyyaa jiddu galeessa godhate barbaachisa. Poolisii naamusa qabu cimaa ta'e barbaachisa. Sanii asitti milishaan adda addaa hin barbaachisu. Kuni rakkoo kanarratti haalli hojjetamaa jiru jira. Hojjechaa itti deemna. Itoophiyaa ta'uu dadhabnee anuu dadhabee nuna ofirraa laala jedhee isinii zamana keenya isin amma goshaan suni look uummanni Oromoo jibba sablammoota biraan qabu. Itoophiyaa waan jedhaniifis waan jechi sun haraam ta'ee osoo hin ta'in haraam qabatee waan dhufe sanii waan biraatiif maqaa Itoophiyaatiin nu saaman maqaa Itoophiyaatiin nu jeesan biyyaa nu baasan saniif nutti haafuu jedhee xireeffanne akkasiini. Amma si odaatu maqaa biraa maqaa mafee illee waan taatu birii keenya eegamnaan hayni keenya nu eegamnaan bilisummaan keenya nu eegamnaan ummatoota biraa wajjin jiraachuu waan hin dhoorgu hin jiru. Okay? Arra dhiisaati duruma irraa baasee abbootiin keenya akka boolli keenya rakkoo akkasii ta'e qabachaa ture. Maqaa kamiyyuu by the way maqaa Oromiyaatiin illee jiru qabuu barbaada. Barbaadna? Maqaa Oromiyaa qabatee tokko siin saamaa naatu si shuumaa annin nyaadhaa si taa'ee hamuummaddi hojii fudhattanii. Way fudhattanii? Maqaa fedheenu cunqursaa fi saamichi dhaabbachuu qaba. Cunqursaa fi saamichi dhaabbannaan maqaan alaabaan asxaan waliin mari'annee ka waliin nu ta'u lama kaayannee warra wajjin jiru kana qofaan miti warra ollaatiin fakkeenyaaf Keenyaaf Oromiyaa gidduu boordara jiraachuu qabu. Ka jiru mas tokkichi boordara kan kaa'ee warra addaan nu kutee addaan nu qoqqoodee kontiroobaandii nagatu ture. Nu garuu kontiroobaandii nagatu barbaadu uummanni keenya nagaa wal keessa bobbaafatee dalagatee akka jiraatu barbaadnaa miti. Nuyi rakkoo hin qabnu uummatoota biraa wajjin jiraachuu. Uummatoota biraa wajjin hin jiraannu. Wanni nuti hin fudhanne maqaa uummatoota biraatiin maqaa waan biraatiin saamamuu fi ajjeefamuu jechuudha. Ka naannoo dhimma Harargee irratti ol kaafte rakkoo guddoo garuu rakkoon sun laaffataa deemte. Bara eeggata yeroo akkanaa ajjechaa ture beektanii Harargee keessa daangaa hunda keessa amma ajjechaa xiqqaataa rakkoo. Dhimmoota dhimmi guddaan irratti hojjetee fi almost amma hayyuu gosaa ta'eetii jira dhimma Somaalee Oromoo irratti. Gosoota hunda tokkoon walitti fidee guddisaa ture. Rakkoo namaa jirtu rakkoo naannoo jaarsoo fi girii jirtu. Suni kompleksitii xiqqoo qabdi. Nu obsuu qabdan ni beeku. Kana keessanii waan furamuu danda'u. Naannoo namni nagaa waate naannoo sadii ni beekaa waraan jiru jiru. Kompleksitii jira. Suni waan suuta dubbii daangaa sanii nama bal'ita tafkii beekuutu adda baasu danda'a. Kompleksitii dha dhufti. Kanaaf irratti hojjetamuu qaba. Dhugaadhaa warri hoggaa achuma gurraa yoo laataa jedhamu kaa'ee booyu
Gara na jiru mugabbau labu kani. Kana sirraa hin fudhatu. Garuu wanni fudhatamuu qabu irratti hojjechaa jirra. Gama mootummaatiin laafin jiru. Dhimma kana hunda akkuma reefu jetti sadarkaa adda addaatti furuu barbaade. Sadarkaa hawaasummaatiin saboota sadarkaa siyaasatiin. Sadarkaa hawaasummaatti waan hojjetamuu qabu baay'ee hojjennee walii galtee siyaasaa garuu dhufuu qaba ture. Sun laaffachuun rakkoon deebi'ee akka dhufu godhuutiira. Yookaan asii deebi'u hogganoonni qabatachuu dhufan ta'anii akka irratti mari'atu. Nuuf dhagaa dhimmi Somaalee Oromoo kana siyaasa hin jiru. Dhimmi Somaalee Oromoo nuu fi dhimma mana tokko keessatti ilaalamuu qaba. Uummata addaan baasuu dandeessuu. San qofa osoo hin ta'in uummanni kun rakkoo guddoo keessa seene kana Oromoo jecha. Mootummaan Itoophiyaa Somaaliyaa guddoo kadii waan qawwee waan guutuutti kennaniif botabaatti kennaniif waan biraatti miti. Kanaaf galata nurraa qabu uummanni Somaaliyaa. Isaanii wal loluu osoo hin ta'in biyya keenya qabannee ta'e isaaniitu deemnee ijaaru irratti isaan gargaaru qabu. Soomaaliyaan nagaa qabdu nuuf gaarii. Daldalaaf gaarii. Daldala imaammanni poolisii mootummaanis yeroo ammaatitti dhimma Soomaaliyaa gargaaruu irratti cimina isaanii tokkummaa isaanii cimsuu irratti ciminni isaanii nuuf cimina waan ta'eef. Kanaaf rakkoolee bakka jiru kana dhibuu irratti hobsaadha. Du'oomsuun nama rakkisa. Lolomsuun nama rakkisa. Haa ta'u garuu ana moggaan deemu kallattiidhaan Harargeen dhaqa. Hoggaan dhaqee dhimmi Harargee jira. Mali Harargee akka dhoowwu isaanii warri miidiyaa tokko kaasuu agartanii dhimmi achi jiru dhimma Oromoo fi Hadareeti miti. Dhimma Oromoo fi Harareeti miti. Bulchiinsa kuufi. Paartiilee lamaan waltaatee naannoo Hararii addaan qircattee bulaa turtee nuti wal lole. Habiliin wal lole gidduu deemee jee. Ofiiwwanis acheenni taate rakkoo mootummaatiin laafate. Kanaaf gara olii deemee jeequmsa uumaa jira malee rakkoo sabaatiin naannoo Hararii keessa. Kana hunda gadi bu'anii ilaalanii fuuruu barbaachisa. Irratti hojjechaa jira. Dhimma fakkeenya dhimma Hararii fi Oromoo asii hoggaa jiru. Hayyoota isaaniitis gamanaa dubbisee achii seegaan darbee hedduu dubbisaa ture. Laafinni qabu mootummaatiin waan amma gama hawaasummaati. Dhugaa isin qabu gaazonni abbootiin gadaa sheekonni waan baay'ee hojjechaa jiru. Biitiin odoo isaanii ta'uu baate kaasa nama jaala. Mootummaa ol kan nagaa tiisaa jiru. Kan rakkoo hambisaa jiru manguddoo biyyaa qabu. Garuu wanni manguddoo biyyaa godhe turi chaappaa siyaasaa yoo qabaate turuu hin dandeenye. Warri siyaasaa immoo sababa adda addaatti lafa rakkatu jira. Kanaaf rakkoo gama sanii jiru. Naannoo ijaarsa jechuun naannoo gara Oromoo biyya kana akka jechuun inni gama Booranaafis nama wayyaa jiru sikkoo dhumatti hin fudhamne garuu rakkoo jirra gubbaatti nafarsinaa qofa isin warri Somaalee Oromoo xiqqoo nu babbareessaa jechuun barbaada. Ani seegere irratti taasisu. Marii godhamaa jiru. Fuudhee Somaalee Oromoo bakka sanii du'aa gurgura. Oromoo is namoota adda baafteeti isaan achi waliin ribeenuun galiif jedhee warra wakkatti garuu gara biliyoona 9. Isaan arbaa hayaa jedhanii sadaqaa irra buusanii jechuudha. Sadaqaa sana irra wal lola namni jedhee waan waan biraa irratti miti. You understand how stupid this is? Biliyoona 8 wayyaana fudhattee biliyoona takkitti irra warri keessa wal lola gama lachuu. Hojiin guddaan jedhee warra ni ajjeesan by plan. Ajjeesan. By plan. Maaliif akkamitti ajjeesanii isin agarsiisa. Dirree as a city state, city council miti. City ministeera kennitee jajjabeessuudhaaf gibira guuruu qabdi jechuun galii qabaachuu qabdi. Galii sanii karaa tolcha. Galii sanii biizinasa xiqqaa jajjabeessa. Waan galii achirra galu akkanatti ta'e akka kana guuran. Faabirikaa gurguddaan achi dhufu wanti borroo faabirikaa simintoo faabirikaa maaliin naannoo asii jiru. Jimaa nama dirree dhawaa darbu kan taaksii godhu gara gahu. Kunuunti silaa wanti silaa dirree dhawaa gara bila gabaa jechuudha. Kanaaf kantiibaa Oromoo goote, Somaalee goote, Chaayinaa irraa hidhee samiidhaa gabbuuftee mallaqa wayinitti dalaguu qabu. Hambaa hafte san irratti waan ittiin dalagee nama agarsiisu waan hin qabneef uummata walitti buusaa jechuun wanti baay'ee jirra maa. Tiire. Kanaaf sanqoo osoo hin ta'in wanti hojjetamuu qabu ni jira dirree dhawaa irratti. Wanti ilaaluu qabdan dirree dhawaan uummanni keenya sun akka fayyadamuu danda'a. Haja'uu irratti fuulleeffachuudha. Uummanni Oromoo Somaaliyaa achi keessa jiru sun waan dhugatu waan irra wal loluu qabu. Waan silaa wal ta'ee irratti loluuf qabu malee waan irratti wal loluu waan qabu miti. Gara fuulduraa akkamitti deemama kan jedhu yaadni adda addaa waan jiruuf kanas dirree dhawaa heegeramuu amma garuu wanni furamuu qabu dirree dhawaan qabeenya achi keessa bahuu irratti bulchiinsi qonnaa keessa jiru harka 8 akka ta'u fudhatu federaala fudhatu.
Federaal fudhatee kan booda doortoo kennaa doortoo irratti jara walolaa wallahi. Next step deemna gaafii deebii next step akkuma dura nama shan nama dursee dhufe malakkaa hadi deema dubartiin keessa haa jiraattu dubartii ufuma ebalu deema ebalu akkasumas jedhama. Okay. Okay. Ammaa jiru akkasumas keessatti. Tardif gachi be gafi gafadhu. Akka dogongoraatti fuudha. Adeemsa amma jenna. Okay, well, sorry, wala dhaggeeffannu. Strictly jenna daqiiqaa lama. Gaafiin ka'ee yoo jiraate uummata waliin mari'adhee asuma isin naasisna sun ka'eera irra dubbatameera irra darbaa isin jedhu. Kanaafuu abbaa jalqabaatiif darbaa namni jalqabaa gaafii. Oromiyaan biyya Oromiyaan lookaali miti waan keessa dabarree as geenye ni beekna akkatti wal ilaalaa ture ni beekna akkatti walirratti bobba'aa kuni amaara kuni kana kuni islaama kuni shirritaan jennee wanta wal arrabsaa ture ni beekna garuu har'a ogaa gaafii gaafannu Oromiyaan akka biyya taatetti gaafachuu qabna yeroo muummichi ministeeraa biyya kana dhufee fi yeroo